Harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota miseensa chaanaalii koo jalatti argamtan hunda keessaniifuu nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa isinaa qaqqabu jecha maarii guyyaa har'aa viidiyoon asiniif qabadee dhufee jiru seera bulmaata ittiin bulmaata mul'ataa kan jedhudha. Waliin kan ilaallu jechaadha. Hanga xumuraatti nu wajjiniin tura. Chaanaalii kootiif haaraa kan taatan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatina. Akkasumallee bakkee viidiyoon adda addaa yeroo gadi lakkifamutti akkasin qaqqabutti bakkee bilbila ishee tokko hin dagatinaan siniin jala turtii gaarii. Seerri bulmaata mul'ataa kan inni tokkoffaa inni ta'u mul'anni kee maalidha yookaan immoo abjuun kee maalidha? Abjuu keenya yeroo hedduu abjuu ani nan qaba ani ko mul'ata guddaan qaba jenneetu ni yaadna. Garuu mul'ata sana maalidha adda baafannee beekuudhaaf qabna. Wanta barbaannu sana adda baafannee sammuu keenya keessa kan jiru sana gadi buufnee barreeffannee kaawwachuudhaaf qabna. Yoo kana taasisneedha malee sun jenne mul'ata nan qaba jenne yoo yaadne namni kamiyyuu mul'ata ni qaba. Garuu mul'ata sana ittiin fayyadamne taanaan gatii hin qabu. Sababii kanaatiif mul'ata keenya gadi buufannee barreeffannee lafa godhachuudhaaf qabna. Pointiin inni lammaffaa karoora baafachuudhaaf qabna. Karoora yeroo baafannu akkuma kana dursa jennee seera bulmaata mul'ataa qabnu sana gadi buufannee barreeffannee isa lafa godhanne sana immoo deebisnee karoora itti baafachuudhaaf qabna. Karoora sana yoo baafanneedha. Fakkeenya yoo fudhanne barsiisaa tokko ta'uudhaaf yoo barbaanne yookaan immoo abbaa qabeenyaa ta'uudhaaf yoo barbaanne yookaan gaa'ela tokko uummachuudhaaf yoo barbaanne isaan kana hundumaa yoomi kan hin ta'uudhaaf barbaadu? Bara kamidha? Angamittidha? Waggaa bara 2015 ta'uu danda'a, bara 2020 ta'uu danda'a, bara 2025 ta'uu danda'a. Garuu yoomidha kan jedhu isaan kana karoora itti baafannee lafa godhachuudhaaf qabna. Inni lammaffaa barsiisaa ta'uu barbaadaa jennee karoora baafanne garuu maaltu narraa eegama? Barsiisummaa sana ta'uudhaaf maaltu narraa eegama? Zum jedhee miti yaa barsiisummaa gubbaa yookaan immoo kan ga'uudhaaf danda'u. Sababii kanaatiif haala akkamiitiin kitaabota akkamiitiin kan qo'achuudhaaf qabu? Namoota akkamiitiin namoota akkamii wajjiniin kan ooluudhaaf qabu? Yoon eessa deemee baradheedha kan bakkee sana ga'uudhaaf danda'u? Kan jennu isaan kana hundumaa irratti seeraan xiinxallee ilaallee irratti karoora keenya sana galmaan gaachuudhaaf maal barbaachisa? Wanta barbaannu sana sa'aatii kamitti akka isa murteeffachuudhaaf hangamitti akka isarra ga'uudhaaf barsiisummaa sana akka ga'uudhaaf danda'u maal gochuudhaaf qabna? Karoora baafachuudhaaf buufannee barreeffachuudhaaf tokkoon tokkoosaa eenyu wajjiniin akka ooluudhaaf qabu, eenyurraa barumsa fudhachuudhaaf akka hin qabu, mana barumsaa eessaa galee barachuudhaaf akka hin qabu. Isaan kana hundumaa seeraan barreeffannee lafa godhanne. Sana booddee barreeffannee bichaa lafa godhachuun gatii hin qabu. Deebisnee immoo maal gochuudhaaf haala suuraatiin yookaan immoo haala footootiin maal godhannee keewwachuudhaaf yookaan immoo suura irra keewwannee lafa yoo godhanne maal nuuf ta'a? Bakka barbaannu sana yeroo hundumaa ilaallee itti ga'uudhaaf ni dandeenya jechaadha. Pointiin keenya inni sadaffaa xiyyeeffannoodha. Wanta barbaadu sana irratti seeraan xiyyeeffannoo yookaan fookasii irratti gootee wanta sana irratti maal gochuudhaaf xiyyeeffannoo irratti godhachuudhaaf qabda jechaadha. Wanta sana hin barbaadaa miti yoo irratti xiyyeeffattedha. Asiinis achiinis fakkeenyaaf eenyumti keenya yoo haadhas ni ta'uudhaaf dandeenya, obbolaas ni qabna, abbaas ni qabna, akkasumas illee ilmoo kan qabnu jira. Isaan kana hundumaa maalidha? Dursa kan xiyyeeffanne tokko yoo isaan kana hundumaatiif ta'uudhaaf kan dandeenyu wanta sana irratti fookasii yoo taasisne wanta sana abjuu keenya bucanne kan lafa godhanne sana kan galmaan karoora keenya kan galmaan gaachuudhaaf qabnu maalidha? Yoo irratti xiyyeeffanneedha jechaadha. Xiyyeeffannoo yoo godhanne fookasii irratti gooneedha jechaadha. Maaliif wanti tokko kan haqa uumame yookaan warroonni addunyaa kana irratti hammaan tana guddatanii maqaan isaanii waamamu kana dursa wanta yaadan wanta irratti xiyyeeffatan sanadha gadi buusanii maal taasisanii jiru? Akka dhaabbatu yookaan immoo akka raawwatamu kan taasisanii jira. Sababii kanaatiif nunis wanta barbaannu sana irratti xiyyeeffannoo godhachuudhaaf qabna. Fakkeenyaaf afaan yookaan loga afur beekuudhaaf yoo bakkaate yookaan immoo namni beeku tokko maalidha?
logoota afaan sana irratti afaan Amaariffaas dubbachuudhaaf barbaada, afaan Arabiffaas dubbachuudhaaf barbaada, afaan Ingiliffaas isaan kana hundumaa yaala garuu isaan kam irratti xiyyeeffachuudhaaf danda'a. Sababii kanaatiif isaan kana hundumaa keessaayyuu zoom jedhee maxuxuqama adeema malee tokko irratti fokusii ta'e yookaan immoo tokko irratti xiyyeeffate sana baruudhaaf hin danda'u. Sababii kanaatiif nun immoo maalidha kan barbaannu wanta barbaannu sana maal gochuudhaaf qabna xiyyeeffachuu seeraan irratti xiinxallee xiyyeeffannee ilaallee gadi buufachuudhaaf qabna. Maaliif kan fakkeenyaaf jaalalli si qabeetu ta'uu danda'a. Jaalalli yeroo si qabu adeemsa keessadha onnee kee keessaa kan ati jaalattu. Sababii kanaatiif xiyyeeffannoonis immoo wanta barbaadu sana irratti yeroo hundumaa wanta sana sammuu kee keessatti yeroo yaaddu wanta sana yeroo irratti hojjettu bor kan buustee wanta sana milkeeffachuudhaaf kan itti dandeessu. Sababii kanaatiif pooyintiin keenya inni sadaffaa xiyyeeffannoo irratti seeraan xiinxallee ilaaluudhaaf qabna. Pooyintiin arfaffaa mul'ata jechuun kan kee qofa miti. Sababiin isaa mul'ata jechuun mul'ata ati qabdu kan hawaasa keetii, kan maatii keetii, kan biyya keetii akka addunyaa irratti kan nama hundumaati. Maaliif mul'anni ati of keessaa qabdu sun si qofaaf miti kan inni tajaajilu jechuudha. Fakkeenyaaf nama kompiitara uume kana yeroo fudhannu eenyuuf uume isa qofaafi kan inni uume jiru mul'anni isaa sun kan isaa qofaafi hammaan tana eenyu itti fayyadamaa jira nuun hunda keenyatu addunyaa maratu itti fayyadamaa jira. Sababii kanaatiif mul'anni kan kee qofaa miti kan hawaasa keetii, kan saba keetii, kan addunyaa maraati jechuudha. Sababii kanaatiif fakkeenya lammaffaa yoo fudhanne fakkeenyaaf namni muka tokko yookaan immoo firee tokko gadi yoo dhaabe fireen sun yookaan guddattee muka guddaa xilaa guddaa yeroo taatu xilaa sana nama sana qofatu itti fayyadama namoota hedduutu itti fayyadamuudhaaf kan danda'u. Sababii namni mul'ata qabu qabeenya maatii isaatii, qabeenya addunyaa isaatii, qabeenya nama hundaati jechaadha. Maaliif qabeenya hundumaa tajaajiluudhaaf yookaan immoo hundumaaf ta'uudhaaf wanta danda'uuf. Mul'ata kee akka gaariitti hubadhu lafaa ka'e. Pooyintiin keenya kan arfaffaa kana fakkaata. Pooyintiin keenya inni shanaffaa aarsaa kaffaluudha. Wanta tokko ni barbaannaa jennee lafa godhanneeraa bucannee lafa godhanneeraa akkasumas barreeffannee lafa godhanneeraa yookaan immoo mana akkasiin barbaadaa jennee wanta sana ni barbaanna. Garuu hangam wanta sana argachuudhaaf aarsaa hangam kaffalaa jira, hangam gatii kaffalaa jira. Sababii kanaatiif pooyintiin keenya inni shanaffaa irratti xiyyeeffachuudhaaf qabnu isaan kana hundumaa arfan isaan kana dursa dabarsine yookaan dhaggeeffanne hundumaa adda raawwanne booddee aarsaa irratti kaffalu gatii irratti kaffalu. Maaliif fakkeenya yoo isin fudhadhe Qananiisaan guyyuma tokkoon ka'ee yookaan immoo fiigicha guyyaa tokkootiin miti kan inni addunyaa irratti beekumsa yookaan immoo addunyaa irratti mo'achuudhaaf kan inni danda'e waancaa fudhachuudhaaf kan inni danda'e sababii maal ta'eef sababii gatiitti kaffaleef sababii aarsaatti kaffaleef sababii kanaatiif nunis immoo kaayyoo keenyaaf abjuu keenyaaf gatii hangam kaffalaa jira hangam aarsaa kaffalaa fi jira jennee irratti yaaduudhaaf aarsaa kaffalamuudhaaf qabu jijjiiramni guyyaa tokkotti hin dhufu waggaa tokkotti hin dhufu waggaa lamatti dhufuu dhiisuu danda'a garuu hangam aarsaa kaffalaa jira kan jennu irratti xiyyeeffachuudhaaf qabna. So maal barbaada mul'anni keenya aarsaa itti kaffaluudha jechaadha. Sababii kanaatiif aarsaa kaffaluudhaaf qabna. Pooyintiin inni jaaffaa of gadi qabdee hin ilaalin. Ani hin baranne, ani homaa gochuudhaaf hin danda'u, ani namaaf hin fayyadu, ani wanta tokko raawwachuudhaaf hin danda'u. Fakkeenyaaf namoonni ammaan tana beekumsa gurguddaa qaban, beekumsa adda ta'e kan qaban, dureessa kan ta'an, isaan kun hundumtuu namuma akka keeti. Hundumti keenya yoo uumama tokkodha yookaan immoo kan isaan uumedha kan siinis si uume. Sababii kanaatiif isaan kan sammuu isaaniitti yaadan sanadha kan gadi buusanii irratti karoorfatanii aarsaatti kaffalanii bakkee guddaa ga'an. Sababii kanaatiif atis immoo nama homaa hin dandeenye jettee of gadi hin xiqqeessin. Sababii kanaatiif jabaattee kaayyoo keetti aarsaa yoo kaffalte wanta barbaadde hundumaa raawwachuudhaaf atis ni dandeessa. Pooyintiin keenya inni torbaffaa waan qabduun jalqabi.
fakkeenyaaf yeroo hedduu ani koo aayidaa hedduu nan qaba garuu wanta ittiin jalqabu qarshiin qabu nama na gargaaruun qabu isaan kana wazataaf kan nun odeessinu yookaan immoo kan dubbannu jechaadha. Sababii kanaatiif wanta qabduun aayidaa sammuu kee keessaa qabdaa miti aayidaa sanaan wanta tokko nama si gargaaru yookaan immoo nama wanta sana irratti investisiif gochuudhaaf danda'u sana bira deemi ittiin jalqabi. Malee teessee ani koo jalqabuudhaaf hin barbaada garuu kuma hanga kana na barbaachisa. Ani nan yaadadha mucaan tokko hojii tokko jalqabuudhaaf aayidaa sammuu isaa keessaa ni qaba. Garuu kan isa barbaachisu 5,000 qofadha. Hanga 5,000 isaa olittis ta'uu danda'a. Garuu maal godhe ani koo 5,000tu na barbaachisaa eessaan fidaa jedhee achuma taa'ee hin eegne. Liistiroo qodaa isa barbaachisu hundumaa kadhatee bitatee lafa godhatee hojjechuutti jalqabe. Edda hojjetee booddee isaa olitti ni argate. Sana booddee aayidaa sana immoo maal godhate ittiin jalqabe. Ammaan tana biileenarra ta'ee jira. Sababii kanaatiif nunis immoo wanta qabnu sanaan jalqabuudhaaf qabna. Yoo barii kuma tokkotu na harka jira ta'e isaan jalqabe bormoo isaa olitti xafiigu taasiste isaan immoo kabiraa hojjechuudhaaf ni dandeenya. Sababii kanaatiif wanta qabduun dursa jalqabuudhaaf qabda. Sababii kanaatiif yeroo hundumaa hin qabu jennee teenyee yaaduudhaaf hin qabnu. Irra hedduun keenya yeroo hedduu wanta qabnurra wanta hin qabnedha kan deddeebisnee nu yaadnu. Sababii kanaatiif wanta qabdu irratti xiyyeeffadhu. Wanta qabdu irratti yeroo hundumaa galateeffadhu. Sanaa booddee fakkeenyaaf yeroo hedduu wanta barree tokko raawwachuudhaaf baay'ee nutti ulfaata. Fakkeenyaaf harka mirgaa barreeffamaaf qofaaf miti kan kenname. Harka bitaatiinis immoo namoonni barreessan baay'ee ni jiru. Maaliif sababii harka mirgaatiin yeroo tokkicha wanta jalqabneef malee harki bitaa barreessuudhaaf wanta hin dandeenyeef miti. Garuu aarsaatti kaffaltee suutuma suuta yoo itti barreessuudhaaf jalqabde yeroo booddee maal ta'uudhaaf ni jalqaba. Harki bitaa suni harka mirgaa sana caalaa maal gochuudhaaf ni danda'a katabuudhaaf yookaan immoo barreessuudhaaf ni danda'a. Sababii kanaatiif atis immoo herreegduu kee ani homaa hin qabu ani homaa wanta ittiin hojjedhu hin qabu jettee teessee ofii keetii herreegduu kee gadi buustee yeroo hundumaa wanta hin qabne irratti hin xiyyeeffatiin wanta qabdu irratti yeroo hundumaa xiyyeeffadhu. Pooyintiin keenya inni 8ffaa fi inni dhumaa mul'ata keetti amani. Mul'ataati qabduuti jalqaba yootti amanteedha. Mul'anni kan keeti kan nama biraa miti. Mul'ata kee jalqaba amanuudhaaf kan qabdu sidha. Yoo mul'ata kee sanatti amante wanta barbaaddu bira gahuudhaaf kan dandeessu. Sababii kanaatiif yeroo hedduu mul'ata keenya namni akka harka walitti nuuf dha'ee akka nu jajjabeessee ati koo jabaadhu akka nuun jedhuuf isaan kanadha kan nuun barbaannu. Sababii kanaatiif mul'ata keenya yoo atu dursa nuun itti amaniin sababii namoonni nuun jedhaniif sababii namoonni nu jajjabeessaniif sababii namoonni harka walitti nuuf dha'aniif yoo adeemna ta'e kufaatiidha. Sababii kanaatiif mul'ata keetti jalqaba amani. Dhibbatti jalqaba akka rabbii keetti akka amantu maal gochuudhaaf qabda jalqaba mul'ata keetti amanuudhaaf qabda. Fakkeenyaaf teessoo tokko irra taa'uudhaaf yookaan kursii tokko irra taa'uudhaaf yeroo barbaaddu teessoon kun isti yaa namichoo teessoon kun na teessisuudhaaf na danda'a jetteetu irratti cheekii gooteetudha kanatti irra taa'uudhaaf dandeessu miti. Ofitti amanteetu teessoon kun na danda'a jettee atu cheekiin godhiin kanatti maal irra teessu. Sababii kanaatiif ofitti amanamummaa abjuu keetti kaayyoo keetti maal gochuudhaaf mul'ata keetti amanuudhaaf qabda jalqabachaadha. Sababii kanaatiif fakkeenyaaf xiyyaara yeroo baatu yookaan konkolaataa yeroo baatu isaan kana hundumaa yeroo irra baatu maalidha? Yaa namichoo kuni na danda'a raataa yoo narra taa'ee irraa kufuudhaaf hin danda'u raataa jettee miti. Maaliif itti amanteetu wanta ta'eef itti amanteetu na danda'a jettee itti amantee wanta irra yaabbattuuf yookaan immoo wanta irra teessuuf si danda'a. Sababii kanaatiif abjuu keettis immoo akkasuma dhibbatti itti amani. Mul'ata keetti yoo amantee wanta barbaadde irra gahuudhaaf ni dandeessa. Pooyintiin har'a isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan na wajjiniin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa. Chaanaalii kootiif haaraa kan taatan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa horaa bulaa.